Yo amma soja mana ya kaje tamaratu na ganye kenya kawaka kwaro mara ko ne ramadde sana da ka wala sani bare fa kamutan wala sani di halla kamutan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Shubha Media. Sana da wala sani bare fa kamutan. Ero sagata tenge tararati kapte tata kawanne sani di anne jira inile moslakile boroton sani mana. Asumanu ga jalabuti Daniel Bagasan ke churban. Facebook yo nano kaisan notification kaisan dufnetate. YouTube check koda. YouTube le like fi subscribe koda akachirati la kudandisan. Odu tenge tajalqaba wa Dr. Ali Larajani la duty sama confirm taate jirti gara mootummaa jechuudha. Qaama dhimmi ilaalu Dr. Ali Larajaniin amri ta'uu isaanii ajjeefamuu isaanii amma shahiiduu isaanii himanii jirani. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Rabbi rahmataa godhuuf jannata firdawsii isaa qananiisu jenna. Khaanis nama hunda hagara hundaanuu jiru nagaana boqotanii maatii fi waaleen isaanii warra lola kana keessatti miidhamaa jiran hundaa'u jajjabina hawwina sabri imaana nama hundaafu gara hundaanuu warra miidhamaa jiru jechuudha. Lolli miidhaa qaba jechuudha nama miidhaa. Khambira Dr. Ali Larajani eenyu kan juudha fi Dr. Ali Larajani nama hedduu barataa turan nama moderateedha. Dhaloota beektee gaafa Iraan Ameerikaa wajji saahiba turtee warra gaafa san barnoota irra turanii warra eegas illee revolution keessatti hirmaate. Ilaalcha siyaasatii fi ideoloojiidhaan ammoo nama ilaalcha ammayyummaadhaa qabu moderate kan jennuuni. Ameerikaan hogganoota Iraan kajurraa yoo beektee araara feetee wajji haasoo dandeessu namni Ameerikaa hubachuu danda'u namni Dr. Ali Larajani ol waan hafinatti fakkaatu. Kanaafuu du'a isaatiif Trumpiidhaan beektee waaqayyo si haa jajjabeessuu jennaan jechuudha. Maaliif hoggaa jenne namni tokkichi silaa isa hubachuu danda'u isa. Maaliif jettan nama beektee nama akka malee barataadha jechuudha. Nama hubatu nama garaa bal'atu sammuu bal'atu. Kanaafuu inni kunoo eenyu hoggaa jennee digrii duraa waa'ee kompiitaraa fi maatsiidhaan qaba. Dr. Ali Larajani doktora doktorummaa duraa waa'ee kompiitaraatii fi waa'ee saayinsii kompiitara saayinsiidhaatiif waa'ee maatsii irratti qaba. Maastersii isaa waa'ee filosofii warra dhihaa amma western filosofiidhaan maastersii fudhatee eegas illee sanumatti fufuudhaan PhD isallee kan muratti hojjetee jechuudha filosofii western philosophy kan jiru. Akkanumatti illee Dr. Ali Larajaniin hafizul Qur'aan illee turanii jechuudha. Hafizul Qur'aan illee turanii. Iraaniifis nama jabaadha. Addunyaaf illee nama jabaadha jechuudha. Nama siyaasaati waraana hoogganu. Ameerikaan Israa'elis odoo isa ajjeesuu baatanii isaan fayyadaa jechuudha. Maaliif IRGC hojjeteessee haasoo hin dandeessu warra waraanaati jechuudha. Namni isan hubachuu danda'u hooliin teessanii haasa'uu dandeessan Dr. Ali Larajaniidha jechuudha. Nama akkasii san ajjeesuun karaa nagaa san filaa cuftan jechuudha. So haasawni ulii amma misaayilaan ta'a jechuudha. Misaayilaaf rasaasaan ta'a. Ilmaatu uummata Iraanirra Ameerikaa fi Israa'eliitu irra miidhamaa jira.
namoota beetee akka isaa kan ajjeessuudhaan jechuudha. Dr. Ali Laarajaaniin nama beetee umriidhaan illee guddaati. Nama beetee already waan silaa dalaguu qabu Iraaniif dalagee dabre jechuudha. Dhaloota kana qopheessee jaare akkuma Ali Khomeiniidhaati manguddoota oduu maqaatti fudhachuu baatanii gaarii jechuudha. Silaa khadura rabbi beekaa ammoo manguddoo soorama afaan sooramaa jirtu gaamaa maqaatti fudhataniidha beekte gaafin keenya maaliif nama gurguddaa kanarratti maqaa fudhachuun barbaachisa. Isaan ajjeesuu waa takka illee waan isanii gonni godhuun jiru jechuudha. Kan lola gaggeessaa jiru, kan isanii falmataa jiru, dhaloota irraati Gen Z. Generation Z beekte goda qotatee meeshaa hidhatee falmataa jiru sanii jechuudha. Waggaa manguddoo tana fixan ijoollee tana eenyuun lafa qabaan gaafii teenya jechuudha. Gaafa manguddoo tana fixan ijoollee tana eenyuun lafa qabaan gaafii teenya. Gaafiin biraa ammoo suuraa takka ta hoteelaa san yoo shabboon agarsiisuu danda'e hoteela keessa turan isaa fi hoggantoonni muraasi hoteela godhatanii hoteela san keessatti dirooniidhaan dhawanii Dr. Ali Laarajaanii fi nama isaan wajjin ture ajjeesanii jechuudha. I think dubbiin Iraan annaaf na liqeeffamne jechuudha. Nama kana hundaa'u nama Tel Aviv jiruutu isaan ajjeesuu jiraanii si xiqqashoo isanis yaada rakkannattanii jechuudha. Naan fudhatamne akkanumatti illee Washington DC irraa Ameerikaa irraa beektee saatalaayitiin haa ta'u teknoolojii biraatiin ilaalaniiti hoggantoota kana Sayyid Ali Khamenei irraa haga beektee Dr. Ali Laarajaanitti manneen isaan keessa jiranii fi bakka hojii isaaniitii fi kanarratti ajjeesanii dubbiin jettisanii naan liqeeffamne jechuudha. Fakkiidhaaf Dr. Ali Laarajaanii misaa'ila beektee Tom Cruise wama jettanii ka Ameerikaa saniyyoo bahara gubbaa misaa'illi san dhufee dha'e akkuma misaa'ila mana barnootaa dha'eeti jechuudha. Misaa'illi mana barnootaa dha'e maqaa qabaa, bikkatti oomishamee qabaa, koodii qabaa. Paartiin isaa hundinuu misaa'illi kun beektee mataan bikka kanarra tolfamee miilli akkana garaan akkana tolfamee jedhanii lafa kaayanii jechuudha. So misaa'illi iskuula bira bu'eessan hambaa isaa lafaa fuutee misaa'ila biyya kamiitii beekuu dandeessaa jechuudha. Dr. Ali Laarajaanii ka ajjeese kuni fi warri beektee lola guyyaa 12 keessattis mana isaanii keessatti exactly yoo hoteela beektee hoteela isaan qabatan kaameeraa dhaamsanii seenan. Hoteela san keessaanii foddaan seentee jara kan ajjeeftee jechuudha. Tel Aviv irraa foddaan namni seenee nama ajjeesaanis waan aqli teenyatti namaan fudhatamne. So maaltu deemuu jira hoggaa jedhan I think dhukkuba kana dhukkuba beektee ABAO syndrome jedhanii jechuudha. ABAO syndrome jechuun dhukkuba ABAO keessa tureetu Iraan keessa jira. Yoo Iraan kana ofirraa beekuu hin dandeenye gaa hoggantoonni isaanii akkanumatti addunyaarraa akka laayyootti galanidha. Exactly qabsoon amma Iraan gaggeessaa jirtu ta Oromoodhaa wal fakkaatti. Xiqqishoo wanni nurra wayyaaniin IRGC saniitu gobla of dandeetee achi bahee lolaa jira jechuudha. Walbataa jira. ABAO syndroomiin kun maali? Jalqabummaa irraahu hawalabummaa jiru fi Itoophiyaa jiru fi alonnoo hawaan biraa jiru hundura asa keessa jiranii waliin yaa'anii jechuudha. Asii gaafa faraqa wal nyaatan. Lola beektee impaara Itoophiyaa wajji godhan kee sanirra alattu lola biraatu deemuu jira dhaaba kana keessatti jechuudha. Walbanna mee hubattan takka kana lola biraa jira jechuudha ABAO keessa kan dargii wajji Haile Sillaasee wajji godhanii alattu. Hoggana kana nyaachaa deema. Yoo beektee ilmaatu waan diinni nyaateerra ka ifee nyaateerra guddaa jechuudha. Ammas ibsuu hin dandeessu. Hoggaa ifee nyaatee
yoo beetee qubagaa wayyaanumaa fi dargitti laattee Haayile Sillaaseetti laatte malee keeysaan dalagaan tun dalagamti citii jabduudhaan dalaganii quba laattee gumaa nama sanii gumaa miti seenaa nama saniitu dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Fakkiidhaaf Kamaal Heeboodhaa walii yaadanna. Lola irratti aarsaa ta'ee jennee irra laaftu jechuudha. Achi biroo kuttee gaafiin kaasaa jette faanaan qabdu dubbiin. Faanaan qabu. Ammoo karaa laaftuu si jiru maali? Kamaal Heeboodhaa fuudhee rabbiitti haa tolu. Lola wayyaanee wajji godhanitti PP wajji godhu keessatti aarsaa ta'ee hoggaa jennee irra laaftu namaaf ibsuudhaafis. Yoo achi immoo beektee qorannaan godhe investigationaan godhette dura kee wajji wal dhabda hawaasa cinaa jiruu fi hawaasa kee wajji wal dhabda ibsuu hin dandeessu jechuudha. It's so complex. Fakkiidhaaf kabiraa immoo abaa'oo syndrome wanni jennuun kun kaansara abaa'oo keessa jiru jechuudha. Mul'is gadaadhaa himuu dandeessanii jechuudha. Wayyaanee ajjiisee laaftu akkanuma akkanaa miti. Ebergaa abaa'oo rakkoo abaa'oo kaansara kanaa nyaatee jechuun dandeessu because ragaatti hin qabdu jechuudha. Ammoo ni jirti beekan namoonni waan kana godhanis professionally dalagan hawaan san bira jirullee hin himu jechuudha. So wanni tun waan mooraa qabsoo Oromoodhaa amata 55 sakaalee harkaa qabu. Nama jajjabaa hundi as keessa nyaadha beedame. Walii galama akkam. Wanni itti si yoo deebitan gishuu jaarraa lakkaa'aa hedduugaa yoo liistii gabbaafne duuti beetee ibsuudhaaf nama dhibbitaa akka Dr. Alii Laarajaanii wayii lakkoofsa qabdiidha. Amma gaa asitti hoggaa deebine ta'e Iraan keessatti Iraan wanni isin ifirraa wallaalte keessa aboo namni Tel Aviv taa'eetii mikabeetii Dr. Alii Laarajaanii ajjeesu jiradeeroo kuni xiqqeeshoo namaan fudhatamu jechuudha. Because yoo si makiinaa keessa taa'u jirtu misaa'ila bikkarraa dhufe agartuudha dhoomte battu rakkinan qabdu. Adeeroo mana kee keessatti foddaan wanni takka seentee si ajjeefteeni boo hulaadhaan seenanii ajjeesanuu maaliif beeknaa jechuudha. Dhiira dhufu jirtu tana qabatamaan uskuulli beeytee ijoolleen 170 dhumte san hambaa misaa'ilaa jira bara. Kamaqaan rakkatabbiidhaa dhibuu dandeessaa. Misaa'ilaa eessarraa dhufee saatalaayitiin akkuu dandeessaa jechuudha. Meegaa Kamaal Heeboodhaa saatalaayitii ajjeefte saniin arkuu dandeessaa jechuudha. Rasaasa bikka akkanaa bikka beeytee cinaacha bitaa saniin rasaasni tokko kan dhukaafame rasaasni kunillee beeytee kan kilaashii miti kan dishkaadhaati. Bikka kanarraa dhufeeti akkasitti bikka kanaa dha'ee qaama isaa keessaa illee rasaasa kana baafnee ja'anii yoo garsiisa gaa kun ammoo full investigation jechuudha. Gaa bikkatti awwaalamee beektaa Kamaal Heeboodhaa. Fakkumaan sanii kan hojjaa malee yanquba dhaadhee bikka akkasii fakkanaa isanii jechuutti hin jiru jechuudha. So Dr. Alii Laarajaanii Tel Aviv irraa adeeroo boo drooniin barbaachuu keessatti tolfamte jechuudha. Wanni saatalaayitii wanni maal jettaniin saayintistoota niikuleeraa fixe lola guyyaa 12 sanis tajaarsaa ifa xayyaara dhufe agarree xayyaara dhufe boombiidhaan dhawanii tun ifa jechuudha. Ta Dr. Alii Laarajaaniitii fi warra beeytee mana isaanii keessatti ajjeesan lola guyyaa 12 sani wootuun beeytee harkuma abaa'oo fakkaatti jechuudha. Yoo kan ifirraan beeydegaa rakko so hanqinni guddaan Iraan lola alaasan sirriitti ofirraa gaggeessaa jirti. Yoo beeytee bikka waajjira dhawutti eerpoortii dhawan eerpoortii dhawutti tana beeytee dhawaan isiin gaggeessaa jirtu yoo irrumaa jabaatteetu ofirraa kadhatu jiranidha. So jabina beeytee jabina hedduu jira san keessaa
I think if one fakkaatti jabina beetee jiru sanirraa khawaraana kanneen feecho that's good. Intelligence dhaatis is good. Maaliif ugaate targeta tokko beetee dhawuu jechuuni soga intelin ke dadhabaa jechuu miti ifaa jechuudha. Yetanya umbar ila man agarre jechuudha nuti. Dubbite sanii gala bikkimmaan isaan dhawuu jiran kun ogwalaallu Saudi keessa illee basaasa jajjabaa qabanii United Arab Emirates biyyoota 9 10 12 13 keessa beetee akkasi targeta dhawuun tuni lafaa fi satellite dhaanis ni danda'ane jechuudha. Ammoo wanni isaan dhibe maali? Waan Oromoo dhibe isaan dhibe adeero. Oromoos bar firra agartii jechuudha. Wayyaanee fi nama hundaa'u waboon firra arkaa jechuudha. Wanni firra arkuu hin dandeenye immoo keessa si nyaatu kana firra arkuu hin danda'u. Arkuu miti ibsuu fi himuu hin danda'u jechuudha. Ati rakkoon Iraan sarmana fakkaatti. Internal dynamics isaanii fadhi adda addaa akka keessummachiisaa jiran. Warri garii pro-west dha. Warra beetee barnoota Ameerikaa baratan, Ingilizii baratan, Faransaay baratan. Aaridaa qabaatan malee ideoloojiin isaanii ammallee aaridaa kana silaa addatanii deemuu danda'anii numa fadhanii jechuudha. Biyya Faranjii keessatti beetee dhalaa hijaaban qabne hundaa wajjinuu fi waan adda addaa harkanii jiran ijoolleen isaaniillee oduu hijaabii hidhachuu baatte jaartii isaaniillee oduu kofoo hidhattee shaashaa gootee dura deemte warri akkas kajeelu mootummaa Iraan keessa hin jiru jechuu hin dandeenye jechuudha. Because caasaa kaleessaa tagaafa beetee shaasan ittuma fuftee bara. Caasaan isaanitti ida'amtee tan arra Iraan gargaaru jirtu IRGC dha malee taan mootummaa duraan turte akkasitti hubattanii jechuudha. So gaafiin gara keessan dhaleessu rakkoon booraa qabsoo Oromoo keessatti harkaa baane tuni Iraan keessa dubbiin akkasni fakkaatti warri jettan takka kanaa kanna. Aboola akka jarri teknooloojiidhaan dhawuu jiranii waa dubbii waa akkasii miyoo jetta islaama lama naa kanna jechuudha. Walii gallaayu maaliif tun barbaachisa hubachuun. Isaan keessa gaa warra beetee pro-west jira, warra ammaas islaamist jira, warra beetee waa'ee islaamummaa kanatti amanu. Lammaffaa ammaas isaan kana jidduutti ammaas warra moderate jennu jira. Amma Dr. Ali Laarajaaniin nama moderate jaaniin nama beetee warra west jiru kanaas fi qabee warra hin feenu jiru kanaas fi qabee baalaansii eegee deemuu jechuudha. Amma namnummaan dhumu jiru warra jidduu jiru kana. Warra westiidhaatii fi warra islaamistii ol namni dhumu jiru warra walakkaa kana jiru jechuudha. Listii keessa deemneeti ilaalee guddaa moderate wani dhumaa jiru jechuudha. So in a long run Iraan amma karaa deemu jirtu yoggaa jennu Iraan guutumattuu hongosa beetee xiqqishoollee taatu Ameerikaa fi Israa'el hubachuu jiru keessa haqanii sogaa biitii irra moo raadikaalaayis ta'uu deemti jechuudha. Irra ganaa irri jabaattee as booteessi. Beetee tunis ifuma na fakkaatti. Hayyee tanaas haganaa biraa hunnu qabxiin biraa waa'ee beetee gumaa isaatiif gaa misaayilota adda addaa dhukaasuu jiranii bikkoota hedduu dhawaa jiranii diteelii isaa saniif hin odeessaa lola hedduu gaggeessaa jiranii jechuudha. Bikka hedduu dhawaa jiranii tarkaanfii jajjabduu gaggeessaa jira. Amma gaa rakkoon jiru warri beetee koreen abaa'oodhaa ta mootummaa keessattu abaa'ollee beetee seenaa guddaa qaba. Ammoo dhukkuba isa keessa jiru kana kan mootummaa keessa jiru hoggansa nyaachuu jira. Amata 50 keessatti namni akka Oromoodhaa hogganaa isaa nyaadhamee jiru. Wanti irra deebi'ee isa agarsiisuuf adeeftanaa jechuudha. Namni akka Oromoodhaa hogganaa isaa aarsaa godhee jiru. Hogganaan bara Haile Sillaaseedhaa dhuman. Hogganaan bara Dargiidhaa 91 dhuman. Hogganoonni keenya kan bara beetee bara Wayyaaneedhaatis kan galee kan dhube.
So namni akka Oromoodhaa hoogganaa ofii eeggachuun dandeerii jiru addunyaa tana gubbaa. Wanni qabsoon teenyaa'u beektee sakaayee lafaa qabu garuu damee akka IRGC san hin qabnu. San uummachuu dandeenya amma. Xiqqisha waboo yaalii godhaa jiraadha. Achi keessaa warra dhukkubni seenaa jiraadha. Walumataa jirra moo akkam? Sogaa dubbiin Iraanis bikka tanaa jechuudha. Dubbiin Iraanis qulfii fi chaalenjiin guddoon meeshaa waraanaa ijaarratte, ijoollee leenjifatte, tattaaffii guddaa godhu jirti, lola keessaa maqaa Israa'eliin deemu jira. Inumaa ifii nyaateeti Netanyahu dheessin jaa inni harka dhawaa jechuudha. Gaata isaanii teenyara wanitti hamtuudha maali keessaa nyaataniiti alaan ammoo responsibility fudhatan. Ana drooni akkana maarree Ameerikaan responsibility fudhatu nagarra jechuudha. Namoota dhumuu jiru kana hundaa'u Ameerikaan taargeetu medhoote malee liidarshiipii du'aa jirtuuf namni harka baasee ana ajjeese jiru Israa'el jechuudha. Fakkaanne immoo. Israa'el wanni kana gootuuf divert godhuudhaaf akka raffisuudhaaf dhugaadha keessaanii qabdi namoota beektee uummattee jaartee qabsiifattee jirti warra beektee akka muhanii gara aangoodhaa dhufan feetu jira. Sogaa dhaloonni guddaan Iraan irra chaalenjiin isaanii cabsanii keessaa bahuu dandahanii qabsoo keessaa tana. Tarkaanfileen Ali Raja maqaa guma baas beektee Ali Rajaaniidhaatiif bakka hedduudha dhawaa jiran. Yeroo ammaa tana keessatti har'a guyyaan nu biraa kamisa. Isaallee halkan kamisaa jirtanii jechuudha. Lolli amma deemaa jiru sadkootirii gahee jira jechuudha. Jechuun gaa deeqaa 75 irra jira. Wani nu hafi deeqaa 15. Gaa yoo amma ifin eegganne is very dangerous jechuudha. Gaa yoo analogy beektee kubbaadhaati ilaalle. Takka saayinsii beektee kubbaadhaatiin meteoroloojii kubbaadhaati yoo halaallu taane deeqaa 15 duraa sanii beektee wal hubattan wal barattan yoo dandeessee immoo goolii takkaaf akkanaan dursite advantage guddaa si qaba. Deeqaa 15 lammaffaadhaa already wal quba qabaatanii sogaa namuu hulaa babbanee fiigee lafaa gaasan booda kasadaffaadhaati kwartarii sadaffaadhaa deeqaa 15 sadaffaadhaa sana immoo gaa xiqqisho ammas wanni goote jechuudha hafuura gabbuuftee waan nayxee yoo naqxee ammoo hulaa cufattee bireeki booda walitti deebitan. I think amma jarri Iraan wanni firraa eeguu qabdu keessaa injifannoolee isii kana tiksuu dandeessiidha. Amma offensiif irra qofatti xiyyeeffachuun beektee si saaxiluun ni mala jechuudha. Fakkeenyaaf goolii haga feetee yoo galchi yeroo beektee hulaa cufachuu qabdu jira jechuudha. Yeroo goolii galchuu irraa dhiiftee hulaa cufachuunis itti fardiidhaa jira jechuudha. Amma hanqinni Iraan kanuma na fakkaata. Hanqinni Iraan ammallee miira keessa jira. Ammallee goolii immoo barbaadaa jira. Misaayiluma darbuu fi dha'u xiqqishoo odoo gara keessatti illee deebi'anii goolii isaanii cufatanii inumaa xiqqishoo odoo of sakatta'anii warra keessaa isaan nyaachuu jiru kana odoo nyaatanii yoo negotiation taates gara negotiation dhufanii irra wayyaadha jechuudha. Wanni ifa jiru ammoo USA fi Iraan wal madaalan jechuun miti jechuudha. Ida guddaa gaa global public opinion wanni Iraan juuf Iraan irra jabaattee odoo hin taane beektee dhugaadha qabdiidha. Badii takka malee beektee tarkaanfiin tun irratti gaggeeffameedha. Wanni beektee addunyaan hundinuu gara san cillaafatteef sanii jechuudha. Gaa dhugaaf biraa qabdu san qabdi keessaa humbar wal qixee deemaa jiru ilaalte. Amma gaafa jaarsi du'e booda torbaan dabre bareedaa ture. Keessaa amma khalirraa jalqabee
Dr. Ali Rarajani du'uu wanni garsiisaa maali? Jarri san deebi'an ammas jarri beektee waa nyaatu san dalagaa jiranii gaa ammaa fi torbaan dhufu Iraan xiqqishoo tooftaa isii jijjiiruu qabdi. Lola bal'isuu kana ol bal'isuu illee ni barbaachisa jee yaadu jechuudha. Because hulaalatti banama. Akkuma kubbatti ilaala bar. Lakkuma taphataan kee hundi goolii irraa fagaatee goolii namatti galchuudhaan tattaafatu ta'isaa banaa jirti jechuudha. Goolkiibbara qofa achi dhiiftee difeendaraa fi miidilfiildiidhaa fi straayikaraan mirqaantee goolumatti guuruu itti kaadee osittis ni guuranii jechuudha. Amma wanni godhaa jiru wanni godhamaa jiru tan hoggaa RGC fi hoggonsaa fi hundinuu fiigaa achi deeme kubbaa dheertuu takka ol erganiituma goolkiibbaraa fi isaanii jira goolii itti galchanidha. Wanta nagaa ifirraa beektee akeekkachuun isaaniif barbaachisaadha. Raadara wanni isaanii kan if keessa deebi'anii ol qulqulleessuun akkaanii barbaachisaadha. Kun gaa hanqina guddaa isaan qaban. Tabira ammas beektee maanseetiidha. Maanseetiin Oromoodhaa bikka lamarraa matta. Maanseetiin hoggoloota Oromoodhaa tokko waan cultural jennu. Kaan ammoo teoloojii irraa maddaa jechuudha. Teoloojiin keenya fayyaalessa si godha. Not by its nature. Amma fakkeedhaaf hoggoloonni keenya irra guddaa warra musliimaati warri dhume jechuudha. Ati du'oota na beektee du'oota na sodaachuu dhabuu si finfuu dogoggora jechuudha. Walubanna. Because oggaati amma haafiza taate haafiza ta'uudhaaf quraan amata meeqaa si barbaachisa. Ammas digrii duraa computer scienceidhaa fi maatsiidhaan amata meeqa barattee jechuudha. Deebiitii ammas maastarsii kee filosofii westiidhaatiin argachuudhaan akkanumatti illee deebiitii oggaa PhD keetillee western filosofiidhaan qabaatte Dr. Ali Laarajaanii yoo xiqqaate amata 30 ol gaa beekumsa keessaaf barnoota keessatti umrii isaa fixate jechuudha. Gaa nama amata 30 just waraquma akka inni qabate qabachuudhaaf Iraan barbaachisu. Sagubbaadhaan ammas yoo xiqqaate amata 25 muuxannoo beektee ogummaa siyaasaa keessaa fi hoggansa keessa qabu jira. So namni kun gaa umrii isaarraa yoo xiqqaate amata 40 irraa amata 50 beekumsaa fi hojii irratti fixe. Nama kana akka laafatti oggaa dhabde adeero haama 50 kabiraa eeguu qabda jechuudha. Loojikni beektee Iraaniif galuu qabu kana jechuudha. Seenaa ilma namatti yoo Oromoo taate malee namni akka isaanitti hoggansa dhabe hin jiru. Akkasiin abdiin kutanni bara Oromoo abdiin kutanni bartuma jirti. Amma waan namarraa irriftu qabdi haadeero. Beektee Dr. Ali Laarajaanii namni hundinuu bakka isaa bu'uu hin danda'u jechuudha. Waan beektee hanqinaa tan gama Iraan irraa argaa jirru sani wayyaan itti fakkii sanii deebisa. Wayyaaneen amata 17 gaara keessa qabsoo gaggeessitee hoggonoonni isii kan siyaasaadha. Kan waraanaa nama muraasa dhabde hoggonoota siyaasaadha. Akkasuma fiddee dhufte. Warra TPLF uuman namni tokko duraan du'in dhufan Finfinnee. Nama sadii mookkanaatu irraa du'e nama lama. Kan beektee dhukkubsatee du'ee fi wanni gaafa beektee amata 27 bulchaniiti lola isaan hojii seennee namni miiliyoonni tokko dhume nama miiliyoon tokko keessaa hoggonoota 3 qofaatu beektee TPLF keessaa galee addunyaadhaan. Abbaa Tsahayyeedha, Siyyuum Masfinii fi qaalichi jalqabne sanii eenyu maqaan isaa Asmallaash moo jara sadeen kana kun gama agarsiisa TPLFin hagam takka beektee hoggansisii tikfatti agarsiisa. Aarsaan isii uummatarraa maajoritiin even not miseensaa miti. Keenya immoo beektee faallaan hogganaa dhabna dura miseensa dura hogganaa nyaataniiti eegas miseensa dabranii eegas uummata dabran. Atiin Iraanis akkas ta'u jirti. Iraanis amma lola kana keessatti yoo fudhanne
mata dhawamaa jira. Mata kana ammoo alarraa miti kadhawaa jiru. Rasaasa fagoorraa dhufe miti. Kabira taa'utti dhawuu jira deero. Kana gaa sirreeffachuun isaan barbaachisa. Qabxiin biraarratti amma soggaa dhufne biyya teenya keessa gaazni rabshaan amma godhamaa jirtu keessa irra guddaan biyyaa irra guddaan gaabe keessaa biitii sadarkaa akka Itoophiyaadhaa hun wanni isaan qaban istooreejiin isaanii baatii takka ol yoo rakkoon jiraatte petroola beeytee bikkatti qusatanuu hin qaban. Tokko maallaqatu bitatan hin qabane. Tokko waan baatii takka olii waan qusatan hin qaban. Inuma mootummaan garii katorbaan lama faa katorbaan takkaa faa qabdi jechuudha. I think Dr. Alice itti gaafatamaan geejjiba Itoophiyaadhaa gabbahee gaasa qusadhaa waanjuu dubbatee jechuudha. Gaasa qusadhaan tun gaa jalqaba lola irratti illee san ibsine. Holi geejjibni makiinaa manaa oofuu fi hunkunuu dhaabbachuuf ta'arkuuf teessa amma khamisa dhufurraa jalqabe wanni nuti amma shalaguu teenyu keessa gaazni hayyama mootummaadhaatiin malee namaa waraabuunis waraabbachuunis akka hin jirre. Sanuugaa meebii qaban irraa sababaati itti fudhattu ambulaansii taate yoo makiinaa geejjibaa taate kana jechuun soora petroola qusadhaa jechuun gara mootummaatiin ajajni kenname. Lolli kun guyyaa 19 isaati. Itoophiyaan guyyaa 10 booda gaazan qabdu. Kunoogaa already biyya bilbilee wanni biitiin hunjaan keessaa bikkas kaleessa qarshii 50 dhaqan arraa mana 5,500 dhaqan jechuudha. Magaalaa qobboorraa haatee ciroo dhaquudhaaf ilaa 500 faa 5,500. Mee warri biyya jirtan noolii asirra naa barreessa. Nooliin diree dhawaadhaatii fi ilaa hamma ciroodhaa meeqa? Nooliin diree dhawarraa hamma adaamaadhaa meeqa? Naannoo keessanitti yoo ciroo jiraatan ciroorraa adaamaa hagamta akka dur meeqa amma meeqa dabalee asirratti nu barreessa. Warra biyyarraa kadha geenye ammoo kaaramiilleerraa yoo fakkiidhaaf gara beeytee harar dhaqan ilaa 600 nama gaafatanidha. Hagamta akka dhugaadhaa isa warra biyya jirtan asirratti nu mirkaneessuu jirti inni dandeessanii gaazni already rakkisaa ta'ee jira. Itoophiyaan dhiisuu biyyoonni gurguddoonu torbaan lamaan akka irraa namuu beeytee yaaddoo jajjabduu keessa seenuu isaanii shakkii takka malee. Iraan tarkaanfilee gaammaa du'a beeytee Ali Laarajaaniidhaatii fi tarkaanfii adda addaa Iraan fudhachaa jirti. Tarkaanfilee isii fudhachaa jirtu keessa I think waan hoogganaa nyaatu kanaatu ajaa'iba natti ta'u jira malee akka wanniidhaatiin ammoo akka IRGCdhaatiin waan jajjabduudhaatu dalagamaa jira. Fakkiidhaaf waan beeytee sa'a 24 kana keessa dalagan keessa beezii dha'u beezii 9 ol dha'uun beezii USAdha. Naannoo Khaliijetti beezii mooraa waraanaa 9 ol dha'anii. Mooraa waraanaa qofaa miti waajjira beeytee dahannatiidha. Intelligenceidha headquarter waajjira tikaa jechuudha. Achi bira kutaniitu Centcomii amma beeytee bakka beeytee hooggansi biyyattiidha lola kanatti hoogganu raadaara magaazana amma stoora meeshaa waraanaa keessa kaayyatan sanbira kuteetu amma kun warshaa dhawaa jiranii jechuudha. Warshaalee hayyee galatooma namu mee barreessa meeqa kafalu jirtan noolii dur meeqa amma meeqa walii gallaayu kana dhawaa jiranii jechuudha. Tunis ifa taatee jirti. Ammoo gaa torbaan dhufurraa jalqabee ammaa fi khamisa jidduutti
wallaalee shufta an jara kun akka malee Israa'elis laalachuuf teessi Ameerikaas laalachuuf teessi Iraanillee laalachuuf teessi torbaan kugaa torbaan akka malee murteessaadha torbaan lamaan as deemu amma guyyaa kurnan as deemu kun akkuma kurnan boodaa Ramadaana fudhadha jechuudha kurnan boodaa Ramadaana kana keessa gaa leelatul qadrii jiramu akkam kurnan boodaa kana keessaas leelatul qadrii waraanaa jira jechuudha qaamni tokko harka kannachuun isaanii mala eberga leelatul qadrii jechuun berga halkan murtiin jabduun itti dabartu jechuudha rabbiirra walubanna akkam soo kunis gaa murtiin jabdu kurnan boodaa lolaa kana keessatti by March 30 eenyutu beekee tapha kana olaantummaa eenyutti fufuufadhaa lola kana maybe ammaaf gaa Iran Israel fi USA dha maybe USA keessaa baatee Iran fi Israel ta'uun isiini mala takka ammoo lachuutu bahaniitu dubbiin beekee gara Pretoria dha dhufuun isaanii mala jechuudha walii galtee araaraa keessa seenuu isaanii mala tunis ifa na fakkaatti kan biraa gaa kanuma cinatti fadhi maalit ayye eessaaf eessa jidduu ayye itti fufa barreessaa isan asirratti barreessaadha laallee gabaasaa baru raasona noolii naannoo keessanii meeqatee wala jaibati duol ka'ee naan jaani ragaa naa ba'a jechuudha gabaasaan aan arkadhe hedduu qaalee namminuu hedduu geejjibni qaqallatee jechuun dhagaye makiinaan akka dursanitti waan deddeemtu naggaadeenuu meeshaa fidachuus dadhabattee sodaatteesi amma kan hin dhagaye meeshaa finfinneerraa fi'anii Isuzuun direedhaa dhuftee meeshaa buufteetiif irraa gaasa keessa jiru kana qusachuu jirti naan jaani ol deebuu sodaatan because jidduu tanatti yoo gaasinu qaala'eedha yoo jidduu tanatti makiinaan gaasa fixatteedha warra sodaatee dhaabbatee jira naan jaani makiinaaleen mee geejjibni naannoo keessanii too akka lubbutti makiinaan harkattanii jechuudha makiinaan numa deemti gaamaan dura alamuu simeedha geejjiba harreedhaa faa dubbatee ture jechuudha harree haa fayyadamnu harree fi farda'ii dhugaadha harree sanuu ni jirti hiima jennaanii jechuudha maaliif hoggaanne asallatti qalamteeti chaayinatti fe'amaa jirti meegaa harrumallee taatu nu qusadhaa jennaanii jechuudha harree nu ni jirti hin gaafiif dandeesse video jira garuu ammoo waan arkuu dandeessanii soo biraa kun video harree qalamtuu jechuudha raadara jabaa Iran wanniidha Iran dhowtee jirte mas xayyaara kaleessa gubbarraa beetee Israa'el raadarri lafarraa waan dhoomeef gubbarraa Ameerikaan amooraa obasamaa isaa'ish waalee sadii akkasii qabanii sanii jenne akkasii qabdi wanni ni si jechuudha eenyu United Arab Emirates ka gubbarraa beetee akkanatti isii tana laalee misaa'ilaa fi wanni adda addaa waa'ee sadii dhufe jee kaa'imu san Iraan irraa dhowte jechuudha amma lafarrattis dhawame gubbarrattis dhawame sadaffaa ammoo wanni fixatanii jechuudha rasaasa fixatan amma yoo ora guddaa samii ilaaltan duratti ibidda aynaa lamaa jira ibidda tokko akkana gaddeemuu fi ol deemuu jira mee takka naanna ol deemu sani misaa'ila firraatti buusanii jechuudha gaddeemu san gaa Iraan dhukaaftuudha amma gaddeemu malee ol deemuu ni dhabee jechuudha beeku gaazaatti qaaleensa beetee misaa'illi arabni samii dhoohana gaazaatti qaaleensa wama dhawanuu dhaban jechuudha amma wanni ol deemaan jiru durooni dhok jechaatuma dheeyxee waan feete gooti misaa'iliinis dhufeetuma gaddeemu malee jalaatti ol dhawan hin agarree jechuudha rasaasi dhume even Talaaviif gubbarrattuu hedduun agarree
dabree arkitanii jechuudha. Haifaa gubbatti Telaaviv gubba magaalaa xixiqqoo ammoo ibidduma misaayiluma tokko dhibbatee kana roobuu agarkite. Israa'el gubbatti irra guddaa wanni ati arkitu kilaasteridha jechuudha. Kilaaster boombii qabaadhatee arkitanii gubbarraa ammoo kadeemuun jiru. Duratti yoo agartan jalaa hodhoo fi ol deemu gaddeemu kana walakkaa tana wal dha'ee samiirratti hoggaa beektee ifaan guddaan tokko mul'atu ni agarta jechuudha. Hoggaa jarri misaayila Iraan lola ammaan duraa ka guyyaa 12 irratti faa ni agartanii jechuudha. Hoggaa fashalsiisan samiirratti. Amma ibidduma ol deemu malee ibidda beektee gaddeemu malee ol deemuu ni dhabnee jechuudha. Akka arkinetti. Khabiraa fi ajaa'ibatee ammoo misaayila haaree tokko Iraan ergite jechuudha. Misaayila kana mee dhageessan takka naanna Haaji Qaasim jedhaniin waan jabaati bakkam. Woo maqaa namaati miti misaayila maquma misaayilaati. Haaji Qaasim jedhaniin misaayilli Haaji Qaasim juhuni eda mooraa waraanaa 9 biyya 9 keessatti shaqaa bulee jedhan jechuudha. Haaji Qaasim jedhaniin maqaa isaa. Ammoo wadiin hangaliin Qaasim yoo jaanii darbatanillee hayyee maqaa nama goote isaanii ta'uu ni mala. Haaji itti da'uutu maalii jeetingaa qoradhee jechuudha. Tokko gaafannaan yaaboo misaa'ila kana odoon darbiin dura haaji geessuun oolanii naan jedhe. Akkami jennaan bara ammaa hoggaa akkasitti deemee beezii kana dha'u imaamata hidhatee jira naan jedhe. Misaa'illi sani beekte wanni haaji jedhanii fi imaamata qabaa akkuma namatti imaamata hidhanii fi dhawanii imaamatu wasan wajjin duba dhaqee beektee dhawaanaan jaani beezii kana. Gaa Haaji Qaasim dalagatti seenee jechuudha. Haaji Qaasim wanni jedhaniin gaa ammoo eegasiin qoradhe dubbii namicha hara laaleetiin imaamata sanillee waaratti hin agarree hajji dhaqee misaa'illi kunillee ragaatti hin qabu ammoo maalii fi Haaji Qaasim jedhanii hajuu saniin gaama hoggaa qoradhee wanni irra ga'ee maalii Haaji Qaasim kun maqaa namaati du'a misaa'ilaan hajji dhaqee jechuudha. Maqaa namaati duba gaa maqaa namaa kanarratti duba inni kun eenyu gwajaan Suleymaanii Alqaasimiidha. Suleymaan Qaasim jechuun gaa hogganaa waraanaa kan aarsaa ta'e. Hogganaa waraanaa kan Iraan kan aarsaa ta'etu maqaa isaatiin moggaasanii jechuun gaa galmeerra arkanne. Kanaafuu hoggaa Haaji Qaasim jennu beektee misaa'ila saniitu hajji dhaqee akkan seenee jechuudha. Suudiin waan itti dhiiftu natti fakkaatu doo misaa'illi kun hajjiin dhaqa jee Suudiin itti dhiisanii jechuudha. Hayyee gaa Haaji Qaasim maal dalaga gwaa jenne biyya 9 keessatti ibiddummaan inni roosu ni ajaa'ibanii jechuudha. Dhawaan ammaa tun dhawaa akka maleedhaati. Haaji Qaasim gaa manguddoo misaa'ilota hundaati jechuudha. Wanni inni godhe misaa'ila 3 dura erge odoo ifiin dhaqin eenyu Haaji Qaasim hajaraan dubbii jala deema. Haaji Qaasim odoo misaa'ila 3 dura erge misaa'ila beektee Khadar jedhaniin. Misaa'ila akkanumatti illee Khaybar Sheekhaan jedhaniin fi misaa'ila beektee Imaad jedhaniin kana dura erge jarri kun hoggaa isaan dhaqan itti dhiyaatan Haaji Qaasim akkanumatti akka hangaasu bira kutee waa dhawa jedhan. So isaan kana dura erge jarri kun beektee waan itti firraa buusanii ni qabamuun qabanii jara kanaatu laalaa fi jechuudha. Khaybar Sheekhaan faa Imaad faa akka ijoollee xixiqqoo fedha maqaan isaaniitu wal maqaa ijoolleeti jechuudha. Walii gallaayyuu Khadiir faa Khadar Khaybar Sheekhaan Imaad kun faan qoxosuudhaan sa'a maqaa beektee nama an beeku tokko mucaa xiqqishaa tokko fakkaata jechuudha. Jarri kun dura deemanii dhukaafamanii Haaji Qaasim boodaa dhufaa jechuudha. Ilmaatu waan ciqilfatee qamoona fakkaataa jechuudha. Akka ija guduunfadhee ilaalu Haaji Qaasim misaa'ila takziinaa wajjin akkasitti deemu fakkaataa jechuudha. Ijoollee tanaaf dura ergee takkaan liqimsaa deemaa na dura je'eeni akkasitti gaa misaa'illi isaanii kun Imaad ji'i Khaybar Sheekhaan ji'i Khadir ji'i hoggaa jara kun deemanii inni akkasii lulluqqatee aboo haa amma daraanti jejee beekte akkuma hangaasutti Imaadii fi Khaybar Sheekhaanii fi jara kana hundaa bira kuteeti achi dubbii fixaa jechuudha.
hoggaa jarri dhufee boo kaayisa turtan jaan hay wayin amma isan erge isa turtanii isaniin jee jaanii jechuu kiyya hoggaa achi wal arkan jarana anuma jaarsa kanaa isan irra wayyaa jaanii jechuu kiyya gaa misaa'iloonni beetee boqonarra turan ammoo sijil hafura baafataa jira an beeku maalii fi sijilji shaab sadaffaa fataa tokkoffaa fi lammaffaa komshaar ittimaad khaybarii fi misaa'iloonni kun ammoo misaa'ila boqonnaa gubbaa jiranii jechuudha. Dalagaa eenyutti jiru kanaan jettan taate Haaji Qaasimitti dalagaa jiramma. Ilmaan ayyaa sagantaa teenya gama xumuratti dhiyaannee jirra. Ramadaan Mubaarak irra dachaanee san hundaa'u Ramadaan gaarii sanii hawwina. Iida gaarii Iidu Mubaarak warra baranaa kan bara hedduudha isanii jenna. Boo Haaji Qaasim dalagaa jabdu jiraati. Meelilli haraaf moraala hannaaf jechuudha. Haaji Qaasim sijiliinis gattaa ijeeni hadardaraa sanfaa amma dhiisi yaanii nuu jechuudha. Jee beetee goomara yaani mokkam goobaru dardari hoggaa shaggooyee taphatu yuusanitti akkasi deemee daansii godhu sani daansiing misaayil kajaan san boqonnarra dhiisanii jechuudha. Sanis boqonnaa qaba. Edammoo aara beetee Ali Raarajaani Haaji Qaasimiitu gumaa galchaa buleeda biyya sagal ta'e jechuudha. If dura ergeeti boodarra lulluqatee dhaqaa jechuudha. Boodarra kee dhaqanni. Aboo Haaji Qaasim fayyadaa ayya galatama warri ililliifoonni ergitaniif Haaji Qaasim jaarsaa beetee misaa'ila irraa jaarsaa haamilee isa barbaachisaa jechuudha. Gaa dubbiin ammaa fi kamisa dhuftu jidduutti jabduudha. Shoorri gaa Iraanii shoorri Israa'eel eenyu jettaniin Israa'eelis gargaarsa addaa tokko harkachuu qabdi US irraa. Akka shalagii keenyatti meeshaas gurguddoo darbuutaan beeteetaan dho'isa waan nikularaa gadii takka illee waan hambifatan hin qabani. Atiin eedaa Ameerikaan darbitee jirti gaara tokkorra darbitee gaa ta duraa bikkaa'u beekaniidha. Rakkoon guddaan jirtu Iraan biyya Itoophiyaa guddoodhaati jechuudha. Yoo xiqqaate Itoophiyaa sadii akkani taati. Biyya akka malee guddoodhaati jechuudha. Biyya guddoo tana kan beekte gaarrisi walloo keessa jiruu fi gaaruma kanaa baala keessa gaara dhibba meeqaa jira hargeen guutumattuu gaara jechuudha. So gaara kana hundaa'u gaara hundatu boombii ni qabanii jechuudha. So loojika nama dhibuu jechuudha. Boo jara fayyaada jechuudha jettan aboo Haaji Qaasim ni jaalattan jechuudha. Ajaa'iba qabdani kaa. Haaji Qaasim isanii ta'e jechuudha. So gaara kana hundaa'u darbanii ilaalu jiran khiiloon isaa gabar boombii niikuleeraa gaditti humaa nafne jechuudha. Boombii niikuleeraa gaditti humaa nafin takka addunyaa kanarratti hin fayyadamin hundaa'u ta'ifin gaafa maal jettaniin lola guyyaa 12 saniin darbatin hunda darbataa jiran jechuudha. Kunis gaa tana Iraanis oduun biraa dhagaa jiru keessa misaa'iloonni isii 2010 ilaati. Oduun amma nu dhufe keessa misaa'iloonni amma haramaa jiran kun hundinuu fataawaan fataatuu kun hundinuu irra guddaan isaanii umrii amataa 15 akkana qaban averejidhaan. Oduu edda xiinxalan keessatti gabaasaan arganneerraa misaa'illi kun ifiifuu keemikaala qabaa jechuudha keessa. Akkasitti beetee ibidda baasaa fiigu kana waan keessa guuranii jira jechuudha. Ukhayni kun ni bada yoo beetee woo naannoo keessatti ukhaya maal jettaniin. Ukhaya kana misaa'ila keessa guuraniiti ibiddatti qabanii ukhaya kanaatu geessachi. Gaa yoo amman darbine ukhayni kun ni dulloomar tottoraa ittiin qabmanaa jiran. Kanaafuu Iraan amma meeshaan beetee akka duraa expire hin taane keemikaalli isii keessa jiru misaa'iloonni kun hundinuu kadudulloota kana ifirraa hartee dalagaatti fixachuu jirti. Kasilaalolatti isheentu ammoo lafaa qabdi jechuudha. Kaammoo oomishamu jiru oowwaa Haaji Qaasim faa ka'ee beetee Leelatul Qadrii kanas bahe
وحاجة قاسم هارة شوية مثال لما هارة أسبوع جري خان أمو جربوا بله شوية فتح فان خبوا بله خيبريس خبوا بله شيخانيس كسي خبوا بله خلي فرات تهارو جرتي والوتاجرة جري لتشوتو وان جبدو ولي بودي من ساعتنا في خمسة الراتي فيلا خمسة نفتي خمسة تيانو مو اينو جرافين جرو راسو دا چويت انت اللي خينيا الله مرام جت تكون الله مرام جت چون كنيا شكي مالي تكو هركا خناتي بون سا شكي تكمالي اينو لولا خيسة تافاني لا الله تربان لما بودا سو جري واللالي والقوفة چوي إيران مو إجفنو إسي خنا قولي سي جبه فتشو قبتي غرا بيتي ديفندروت إسي سترايكروت إسي هندو غرا بيتي قول كيبار سير ديفتي إجفنو إسي خنا تيفتشو رجن دي سي هيدا يو أكاما بوبا بنتي علي لا رجالي نياتشفتو خلاتي ورا بيتي إسي خيسة تاي إسي نياتو بيتي يو أكت سينا أورمو قرد لا مجناني يو إيراني سينا أورمو قرد لا akka kaisan kanatti hogganaa nu barakachuu dadhabe gaabinis hogganaa dhaaba keessa ta'e hogganaa nyaatu kana yoo mala firraatti dha'uu baattan Ali Laarajaanii qofaa miti manguddoon ijoollee goda keessa jirtu malee wanni manguddoodhaa tokko tokko dhumuu teessi. Tan biraa gaa tawaa'ee saayikoloojii beektee fi eeguudhaa tana. Advaanteejiin guddaan Yahudaan qabdu maali hoggaa jenne fi warri weestiidhaatis du'a sodaatanii jechuudha. Atik du'a sodaachuun tuni waan gaarii jennee yaannaa jechuudha. Du'a sodaatanii immoo nin du'aa beekuu namoo waan san arkaana iimaan irraa jechuudha. Duuti sodaachamuu qabdi. Duuti sodaatamuu qabdi. Bar waan uumaadhaan fixraadhaan rabbi akkasiin nu keessa kaa'ee jechuudha. Du'a sodaachuu dhabuun tugaa gara fayyaaluma si geesti si miitii jechuudha. Wanni du'aa olii hin hafne yoo san hin sodaanne ati waan irra kaayettiin qabdu jechuudha waan biraa. So Yahudaan wanni addunyaa tanarraa beektee sodaattu du'aa jechuudha. Du'a sodaachuun tungaa Netanyaahuu umrii dheereessitee jechuudha. Waa dubbii xiyyeessanii galti bookam. Ebar du'a sodaachuudhaatu Tiraampuu har'a ammallee akka pirezidaantummaatti itti fufsiisedha. Isaan kun amma hoteela dhaqanii lolaa deemu jiru. Magaalaa boombii turuubtu keessatti hoteela qabachuun tunis waan nama ajaa'ibsiiftu jechuudha. Wanni nuti Iiraan irraa arkaa jirru wojarana du'a sodaadha. Du'a sodaachuu qabdan. Waa jannata qofan laalina uummata asitti dhiiftanii deemtanis laaluu qabdanidha. Oromoos rakkinni keenya kanaa jechuudha. Nutis beektee mazhaaba Iiraan kan bira dhufee jira. Anyway, warri namni waaqeffataadhaatii fi namni muslimaa kun du'atana hedduu itti rakkannu jechuudha. Yoggaa aarree dhumaatu aarree fi fuutti barbaanna kaanee barbaanna isootanaa. Hiiki akhi maal jannata rabbii santu wayyaa'u jennee beektee hiraar addunyaa kanaanuu beektee keessaa baana jennee itti qaceella. Wanni san dogoggoraa jechuudha. Maaliif hoggaa jenne waa namni ilmoo ofirraa yoo duute ilmoo itti hagamte akka miidhamtii jechuudha. Eeba jannata kee qofa laalin ka adeero ilmoo tanoo taate dhiiftee biraa deemtu jechuudha. Maalayyaa biyyarraa du'unu. Walii gallamu kam. Eber biyyarraa du'un turiifuu hasaaraa guddoo miti. Waa beektee onnee Netanyaahuu kan isa rabbi sanii haa kennu jechuudha. Todhokochuudha san. Is good hogganaadhaaf. Waraanni immoo waraanni gootuma ta'uu qaba. Waraanni gootuma ta'uu qaba. Oromoon duratti akka ammaa kanatti odoo hin dhamahin duratti hogganaa if duuba keesseen loltii jechuudha. Hogganaa gaafa goda keessa fa'aa dhokoifachuu qabdi. Waan biraan isaa waan seenaa Oromoo keessatti hoggana isii jiraa miti du'aa isaatu harka diinatti hin kufu jechuudha. Amma lola calanqoo caliidhaa sanduuqa habbaa lama moo maal sababa sanduuqa bulukeeta gubbaa taa'u jiru tokko gartanii sanduuqa san keessa lafee jira jechuudha. Lafeen san hoggaa dhibbaa fi waahiif Oromoon goda keessa dhoostee itti cuftee jechuudha. Hogganota waraana gaafa saniidhaati. Warra beektee aarsaa ta'e san jiraa isaaniitii miti du'aa isaaniitu dhoositee kaayyattee.
lafeen oggoloota isaaniitu akka beetee harka diinatti buulee ture. Iraan hanqinnisi beetee amma gaafa hiriira baasanfaa bas saayikoloojii keenya rakkoodha maanseetii keenya rakkoodha. Amma Tiraampiin hiriira hogganee ni deema. Waan deemu haa waan akkanaa yaadu barbaaleef waan sodaatuuf tanan godhu jechuudha. Wanni noo amma Netanyaahuun hiriira hogganee ni baha. Wo hiriira miti bar miidiyaa dura taa'uu sodaatee jechuudha. Bartoonni fifuu gamnummaadhaadha. Maaliif hogganne uummata inni hogganuu jira bar. Waraana inni hogganuuf biyya inni hogganuu jira. Ilmoo ofirraa duutuun ilmuu miti. Maalayyaa beektii hogganaa biyyaa jechuudha. Kanaaf saayikolojiin Iraan tan beektee gootummaa ni jirra yaani uummata bokka biratti gootomsaa jechuudha. Uummata Khaadir umatti gadhiisaa hajaran. Dalagaan Khaybarii fi Haaji Qaasim dalagan uummata mooraala isaanii ni jaartii jechuudha. Isan already hojiin teessanuu ni mul'atti. Wannummaan ka na arkaadhaaf dirreerra baatanii addunyaa siyaasaa gawwummaa akkasii ta'u Oromoodhaa san keessaa ba'a jechuudha. Siyaasaa beektee nuti goota uummata adeeroo ati duudhaan ima uummata gootomsitu. Namni akka Dr. Ali Al-Rajaanii sanii waggaa 40 waggaa 50 si barbaachisa bakka buufachuudhaaf. Akkuma warri Israa'el warri Ameerikaadhaa hoggana fi duuba kaayatee lolaa jiru sanitti isanillee beektee hoggana keessan sekkuri godhattanii ifra ijoollee sammuu jimmaa goda keessan teenye jechuudha. Wanni karaarra deddeemtaniif Ali Al-Rajaanii saffaa bar boordigaardii malee deemanii jechuudha. Akkasitti booda qabeetee mul'is gadaadhaa nyaate isa nyaate Israa'el anaatu ajjeese jetti. Taphni kun beekamu nama manguddoo fixuuf ta'a taphni kun. Taphni kun akka dhaabbatu yoo barbaadan du'a sodaachuu qabdan. Wanni du'a sodaattaniif harka kannachuudhaaf miti. Uummata isan hogganta kana yataamaa godhuun qabdanidha. Waraanni keessan gootummaadhaan haa falmatu isan ammoo gamnummaadhaan falmadhaa isan hin jenna. Akkuma warri Israa'el gamnummaadhaan lolaa jirutti warri Ameerikaadhaatis tunu tana. Dubbiin biraatis tani adreessuun tun godhii yoo jiraatte sammuu keessa qabaachaa tumaan ture. Amma immoo na jalaa badde dubbii shimbirroodhaa nama jalaa baddii takka na jalaa hotte. Sogaa ilmaan ayyaa waliigalatti wanni as deemaa hundinuu jajjabdu jechuudha. Loloo taane amma wal galaafachuudhaa sanii deema jechuudha. Akka Hacaaluun keenya baanu sanii wal galgalaafata taatiidha. Amma dubbiin jarri lola ammaan dura talbaa facaafata taatii sanii fudhadhaa. Talbaa facaafata taatii. Tokko du'ee tokkon taa'u wal galgalaafata taatii Hacaaluun baanu sanii jarri wal galgalaafachuun isaanii shakkii takka malee. Ammoo irra caaltuu fi bareedduun badii beektee of eeggachuun barbaachisaa. Jarana hoggaa nuti makkanatti haasawnu jarri beektee afaan Oromoo beekanii ni beekana jira ni beekanii dubbiin isaan beekuuf dhiisuu doon taane if kan achi if keessa maaliif atuu fiifuu nama bilisummaa barbaadu nama birmadummaa barbaadu nama walabummaa barbaadu. Wanni beektee akkanatti haasawuu feenuufi bakka isaanii saniif buusuu barbaadnuufi waan tana keessatti beektee leenjii sammuudhaa uummata keenyaa kannaa jirra. Isaan dhagaanii itti fayyadamanii dhiisanii isaanii miti objektiivni keenya. Objektiivni keenya ammoo bakka Iraan kana yoo beektee wanni kaleessa nuun galiin ta Iraan tanarraas waan nuu galuu jiraadha. Lammaffaa akkumatti qabsoo fi gaggeeffatanuu qabsoon arra Iraan gaggeessaa jirtu tuni beekumsaa fi barnoota guddaa taate uummata Oromoodhaatiif. Tanaaf akkasii keenya haasawna. Malee beektee mushtabaatu beektee shaboo miidiyaa dhageeffate saniin jechaan jiru. Yoo dhageeffate isaa dhageeffatu garuu poointii sanii odoo dhageeffateesi that's not the point. Pointiin guddoon ammoo otoo nu taane maal goonaana qabsoo keetiif.
beete Israa'el sinala Israa'el rice way baratta US rice way baratta Iran Israa'el waan fudhattu waan barattu qabdaadha maaliif waan gabrummaa keessa jirtuuf malee isaan to afaan keenya beekaaf hin beekne miti dubbiin waan nu beekuu qabnu jira akka sabatti jechuudha lolli kun beekadhu almost Oromoon siyaasa master godhuu dandeessi lola Iran fi Israa'el fi Ameerikaa jidduu dubbiin adeemite amma lola Israa'el fi Iran fi Israa'el fi USA jidduu kana yoo beekte critically yaadanii laaltanii jala deemtan lolli kun yoo dhumallee waan dhuman qabne ogummaa fi beekumsa san ummanni keenya gonfatee jechuudha. Meeta takka raana hoggaa kan kaabar akkam taatee beektani hoggaa kan dubbii maal taati misaa'illi akkanaa darbame iddoo nama 15 ajjeesee madeessee madumaa fi du'aan asirraa sanii lakkaa'u jechuudha. Maarree boombii akkasii akkanatti darbee achittillee mana akkanaa barbadaa'ee daandiin qulqullaa'ee dhiigni dhagalaa'ee lafeen cabtee maarree tarsaasee gaa kanarraa maal qabattaa jechuudha maal qabattaa. Yoo walakkaa'u taate waxaa easy bar kana miidiyaa aan barraa'u dhageeffachuu dandeessanii jechuudha. Nuti ammoo hanqina hoggansa keessa sakattaanee meeshaa isaanirraa hoggansa isaanirraa ijaarsa isaanirraa kana hunda akka nama beekee wuhumatanaa'u lolli kun akka lola Oromoon gaggeessaa jirtu wayitti isanii haasa'u wanni kana goonuufi Oromoodhaa keessatti nu qaramaa Oromoo keessatti waan nu barataa jenneeti jechuudha. Hayyoo ulfaadha warra nu hubattane tambira doonii beekte gubbaan si dirree xayyaara ni beektan doon dirree xayyaara ni beektan mokkam ha Ibroo Shaxaatii fi Foordi Ibroo Shaxaadhaan waan inni ta'e hin beeku tooloonni isaati sagaraan isaas hin guunne uummanni soommanaa isaa warri markaba Ibroo Shaxaa gubbaa jiru soommanuu dhoolanii jechuudha maaliif sagaraan isaaniitis hin guunne ammas beekte lola kanaas ni dheessa Iraan dhufe bar seeneeti Hormuz seenee beebar Ibroo Shaxaadhaa jechuudha beeti wanni ammas hara qiblaa kanatti garagalee jira markabni wanniidha hara kaaba kana akka ol garagalee wanni gubbaa jira jechuudha Indian Ocean gubbaa jira soga Abraham Lincoln markabni juhuni still functioning ammoo active zone waraanaa sanirraa achi bahee jiraachuu jira. Kaan ammoo kaan beektee USS Fordin sanii sagaraanis guuttee jirti. Uummanni isa wayii nyaataa isaa warra gurguddaadha. Ibiddi tokkollee kaleessa irra qabate. Waggaan laalu ammoo footoo nama gurraacha wayii kukkuyyuu wayii fakkaata. Odoo waa marquuti beektee ibiddi ka'ee gaa sa'aa 30 ol jechuudha. Gaddaafaa marqaa beektee ugaalii saniitiin maal godhuu isaan beektee warra ugaalii nyaatu achi gubbaa haanii naan galle jechuudha. USS Fordi sagaraan guutu. Akka nyaataatu akkana godhe uummanni sagaraan isaanii guutte dhaqanii warraa bakka bira waraaban malee jechuudha. Inni kun gubbaan ibiddaatti qabate jaani sa'aa 30 ol akkasitti gaa tattaafata jajjabaadhaan ibidda san dhaamsanii markaba beektee udaan baadhatee deemu gara beektee elitirratti gannaquu fadhanii Isaayyaas Afwerqiidhaa gatii irratti wal didan jechuudha gabaasa achi naannoo dhufte jechuudha. How much you pay me? No 500 million. Wo 500 biti 5 million sif kadinati asumatti firra yaafni firra no 500 million ogo akkasitti maallaqa irratti wal dhabanii markabni USS Fordin hara Giriikii kutee jechuudha. Hara Giriikii kutee achitti ammoo makaanikoonni udaanis irraa yaasanii beektee bika gubate sanii suphu jiran jechuun gaa oduun achirraa nu dhufte ni mirkaneessiti. So markabni Ibroo Shaxaadhaa ammallee achuma jira. Fordii kun ammoo naannoo Giriik jira jechuudha. Ilma layyaa
oduu teenya taarraa asuma irratti haa xumurannu bakka irratti itti guutaa bakka dogoggorame sirreessaa qophii tana fakkaattu haga walitti dachaanutti du'aa teessan hin dagatina du'aa jajjabduu nu godhaa du'aa jajjabduu nu barbaachisa nagaa waaqa keessan tura assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh idu mubaarak